of darbattee jedhama yoo ta'es poolisiin qoratee gadi baasuudhaaf deemaa jira. Garuu isa du'e sanaaf mirga dhowwanna yoo ta'e isa jiruuf immoo yakka kana yoo raawwate maabbaa fedhen ta'an boor anarragaa sirragaa intala oromoorragaa waan kun yoo qoratamuu baate yoo iddoo argachuu baate gaaffii hunda keenyaa ta'uu danda'a. Kana caalu wajjin amma kun garaagarummaan kana caalu wajjin maaltu jira beektu? Hacaaluu ajjeesanii makiinaa keessa kaa'an iddii rukutame booddee inni kunoo maaltu adda godhaa jedhaa yaada. Inni nagaadhaan deemaa jiru har'a inni makiinaa uffatee deemaa jiru. Quality yoo ilaalle quality maal ta'a? Taaddalee Gammachuu yoo ilaallatan maal ta'a namni? Yeroo baay'ee waan baay'eetu jira yoo dubbachuu baanne iyyuu sirbitoota Oromoo bira rakkinni jira rakkin ifa dubbachuun dirqama keenya. Eenyurratu loogii tokko malee. Yoo kana godhee jiraate maaliif godhe? Gadi baasee dubbachuu hin hafu gurbaan. Yoo inni dubbachuu baate poolisiin kanaaf jedhee baasa. Tarii immoo ammas waan beekuu qabna. Biyya korraapshiniiti biyyi keenya sun. 10 ajjeesi 20 yoo nama ajjeesi ati korraapshiniidha waanta ta'eefi nagaadhaan bahuu danda'a namni biyya sana. Haqee dhokate. Maaliif? Beektu sin haala biyya sana. Duudaadhuma haba unni gurbaanii yoo jenne gaarummaan qabu. Qoratamee seeraan qoratamee baan seeraa namni kuni yakka kanarraa walaba jedhee gaafa inni gadhiisu sababni isaa kana jedhee poolisiin miidiyaa irratti nuu ibsa. Inafu kun yoo dhuguma haqni jiraate. Yoommoo yakka kana raawwateera ta'ee Roobaleenis, Tulluunis, Nasraanis, Gammachuunis, Badhaasaanis nagaa argata. Amma kana hin taanetti garuu du'i waan akkasii kuni raawwachuu danda'a. Ammas biyyoota adda addaa keessatti raawwachaa jira. Kanaaf kana gadi fageenyaan ilaaluun dirqama keenyaa jedhee yaadan loogii tokko malee. Orri diina keenyaa yooni maanyaa dubbachaa jira. Isatu kana godheedhe. Maal inni namni sun Oromoodhaaf maali? Gaafa Hacaaluu wareegame utuu Hacaaluun hin wareegamin maal akka jedhe hundumtuu viidiyoo mataa keenyaa qabna. Innumti mataan isaa tarii kana jedhiitii miidiyaa kanarratti ati akka godhiin dhageettii qabdaa jedhanii karaa keessaa birrii kaffalanii fi akka inni kana dubbatu gochuu danda'u. La hubadhaa ammas. Utuu Itoophiyaa ta'eetii kanan dubbatu. Gadi ba'ee kanan dubbatu ture. Biyya dimokiraasiin jira waan jaalladhee free speech namni na dhorkuun jiru jedheetii akka kana balaqqama Oromoo irratti. Oromoo ta'ee inni isa bira dhaqee immoo yaada kana deeggarsa kennuufi namni sun Oromoodhaa jedhee yaadu. Oromoodhaaf yaada. Oromoo haa ta'u afaan Oromoo haasa'u malee rakkina Roobalee fi rakkina Tulluu gadi ba'ee haasa'aa namni Oromoo ta'ee jara kana bira dhaqee deeggarsa kennuufi bor yoo wanta tokko ta'e illee an Oromoodhaa jedhee yoo inni himate amantii guddaa irraa hin qabnu. Nama sana beekuun dirqama keessan. Balaaleffachuun dhuguma dirqama keenya. Gaddi mana keenya seen namatu nurraa hirrate. Innis waan du'e ejjin ol hin caalu waan du'aalam. Bor yoo mana hidhaatii ba'e illee maaltu na mudataa jedhee birrannaadhaan jiraata gurbaan kun. Abbaan intalaa jira. Obbolaan firaa. Galatoo beeki mee waa tokko si gaafadha achumarratti. Gaafa Caalaa Bultumee fi Andu'aalam hoteela keessatti Caalaa Bultumee mucaa luka rukute shugguxiidhanii maaltu barreeffamaa ture durarra akkuma wanti sun dhagaameen sooshaal miidiyaa irratti maaltu maal jedhamaa ture? Yaadatta? Yaada adda addaa lafa kaa'anii tokko inni kan biraan intala irratti ol lolanii jedhan.
Tokko. Asumarratti ilaala Oromoo wanta akka waan sii dabalu kan Maammaduu Amucatti kanarratti kananiin akkana taate Photoshopidhaan waan amma isaa kana miidiyaa irra deemaa jiru. Qaamni poolisii qorannoo irra jira. Qorannoo irra jira. Dhugaa baasuuf karaa kamiiniyyuu haa ta'u deemamaa jira. Deemamaa jira. Garuu wantoonni baay'een Photoshopidhaan inni hojjetamaaru ummanni keenya kan amma miidiyaa kana hordofaa jiru akkamiin ilaalaa jira jettee hubattaa? Daariktiin yaada kanallee ittuma ekspiliin godhiitii bira darbe. Nus yaada kanannu roobale yaada xiqqaa. Afaachisiif kenna akka namni waa hubatu ragaa biraa finna. Gaafa duraayi maal jedhame sii kenna. Gaafa duraa maal jedhame gaafa caalaan shuggutu hiramu caaluu karukute intala irratti wallolanii kan jedhu tokko jira. Deebi'ee to caalaa bultume mataa isaatiin maal barreesse fuula Facebook isaatiin irratti harkaa bahee jira. Faannoni na ajjeesuuf taate kan jedhu yaada akkasii barreessee jechaadha fuula Facebook isaatiin irratti. Andu'aalam hin dubbanne. Okay. Uummanni dubartii irratti wallolee fi faannoo maal jedhu isa fudhatee to akkuma jiruuni olola oofaa ture uummanni hin beeku. Waanumatti kenname. Sammuu keenya tan rabbi nuu kenneef waan tokko akka sirriitti yaadne tooyi adda baafannuuf. Achi Andu'aalam gadi ba'ee immoo kana dubbatee jechaadha yeroo sanitti dhaggeeffadhaa kennamu. Akkam jirtu waan yoo kana mudate. Bultumee deebi'uu qaba jedheetoo achi bakka hojii isaati waan ta'eef deebisiise. Deebisiisnan ijoollee biraa immoo caalaa bultumee rukuteetoo lafaan na'ee jechaadha. Lafaan na'eetoo mucaan kun ijoolleen rukutamtee lafa ciistu suniin idan ajjeesin osoo jedhaniinuu mucaan kun naqeetoo dhiisi jedheeni lubbuu namaa baraaruuf jechaadha. San booda caalaa bultumeetti dhukaase jechaadha. Maaltu haasa'amee faannoon na rukutuu taananii harkaa bahe rabbi na baase jedhee caalaa bultumee fuula Facebook irratti barreeffate. Kun immoo maal jedhanii intala irratti dubartii irratti wallolanii jedhe. Kunoo abbaan immoo akkanatti gadi baheetoo dhugaa dubbatee kanatu narratti raawwatee jedhe. Ammallee mucaan kun gadi baheetoo akkasumatti dubbachuu qaba. Mataa isaatiin dubbachuu qaba. Ololli deemamu kun kallattumaan amma tannaa gale sirriitti kallattumaan Andu'aalam dhabamsiisudha jechaadha. Namni haadha warraa bareedduu akkanaan tala bareedduu akkanaa ishii fudhachuuf namni irratti wal fixa. Bareedduu akkanaa kana fudhachuuf namni irratti wal fixa. Kan ammatee rafu kan bakka hunda waliin deeman babbareeddee akka barbaaddetti bashannantee ta'u cidha godhachuuf yeroo bara kana tun soba agana ga'u awwaaluudha jechaadha. Maatis ammoo dabalata madaa irratti Tiraasiraan ukkaamsee ajjeese fooqirraa gadi darbee kana dura mana sirbaa keessatti tumaa ture waan Oromoon hin jenne hin jiru be. Mee maati haadhaaf abbaa miti. Haadhaaf abbaa miti. Anuuyyuun jedhe gaafa firri kiyya du'eeyyuu akkanatti hin boonye jechaadha. Akka intala kanaa booyetti dhugaa dubbachuuf. Gara lachiyyuu maatiin lachuuyyuu miidhamaadha. Maatiin Andu'aalamis maatiin intala kanaatis miidhamaadha jechaadha. Gadda hamaa keessa jiru. Nutti immoo adaraa haati kennattee jirti Andu'aalam. Ifaan ifatti ol baate too ilmi kiyya kan keessan kana booda uummata Oromoo kinoo ilma kiyya sinitti kenna adaraa jettee too nutti kennatteerti jechaadha. Kanaafi dhugaadhaaf falminaa jechaadha. Akka sabaatittis ijoollee Oromooti dhugaan ishiitis yoo mucaan kun ishii miidhe seerri waan barbaade itti murteessu yoommoo akka aadaa Oromootitti iffixanna jenne akka aadaa Oromootitti gosti gumaa baasetoo akkasitti dhumataa jechaadha. Garuu isa takkas godhe jedhanii to murteessanii jala muranii murteessanii ergasuu poolisiin qorannaa maa barbaachisire? Poolisiin maa qorata? Erga beekanii ani argee jira akkas godhee tajjeesee akkana sa'aatii kanatti guyyaa kanatti jedhanii to dhaqanii to ragaa ba'uudha jechaadha. Karaa salphaadha sirumaayyuu mana murtii deemanii maa ragaan ba'an masarat dhaabaafan hundi isaaniitu warri jeequmsa kaasan ibsituu Oromoo weellistuu san moodeeli
Haanna Andu'aalam moo maal an jedhan kuni hundi isaaniitu yoonii maanyaay naafxanyaadha. Amma namoota maqaa isinii dhahe kana qofaa miti. Aanuu viidiyoo dhibbaa olan argee jechaadha. Duula akkasii kana tambanan. Issuunoo gaddale kan jedhani issuunoo gaddale biloole yee federaal poolis kan nama biraatiif jedhame walirratti hidhaniitoo maqaa Andu'aalam keessa galchanii jechaadha. Maqaa nama biraa san issuunoo yegaddaloo jechoota kana intarvii wayiititu jira. Issuunoo gaddaloo kan jettu dubartiin suni namicha ishiin maqaa dhoofte ishii keessaa muraniit biloole Andu'aalam biloole federaal poolis Andu'aalam gosaanoo gaddaloo an jedhu akkasitti fakkeessanii edit godhaniitoo viidiyoo gadi yaasaa jiru jechaadha. Amma immoo footoo tokko gadi baasanii footoo sun waggaa 3 dura ta'ee jechaadha. Waggaa 3 dura kaati micayoon. Footoo sun waan nama rukuteeyyuu namni rukuteeyyuu fakkaatu be. Gara tokkoonuu ciiste be yookaan immoo maalidha gara keenyaa kana cirtan jedhamu afaan Amaariffaatiin robbiin jennaan gara biraatitti hin beeku. Cirtan jedhu san isallee fakkaata jechaadha. Madaayyuun fakkaatu. Taniin jira bara. Askaan wanti dhaan jira imeejin jira editing jira bara jira wanti hundinuu jira nama beennetu ittiin shawwadamee miidiyaa lola farsa asirratti farsa malee koo pikcheerii edit ta'ee kan ifa baasu jira bara. Isaan yogguu ati ilaaltu edit jedha. Namni ammoo beeku miidiyaarra isuma qabatee miidiyaarra qabataa hargufaatiin ittiin deemu jira. Innichi suuraa yeroo saniitii irra jiruu fi suuraa duraa barbaade yoo argatte ta'e suuraa duraa orjinaala isaa barbaaddee argachuu dandeessa. Isarratti idiitti godhanii waan biraa ittiin afarsaa deemu jira. Garuu hamma yoomiitti nuti miidiyaa kanaan waan hin jirre fakkeessaa kan namni qabataa deeme ittiin gowwoomfamaa deemu kan nama dhibu. Yaada kan keetti fuufati. Ayyee ani gaaffii xinnoo isheen siif qaba. Waan amma dubbatte yaaduma kee irratti dhiifama akkam jirtu Oromoo. Hundi keessan egaa yaaduma kennaa jirtu abbaan barbaade immoo murtii mataa isaa kennaa jira. Murtiin waa lama bira jira yaada. Murtiin tokko waaqa bira jira. Tokko immoo qaama qoratu bira jira. Gaa yoo murtii dhugaa nuu kenna ta'e nuti haqa intala keenyaa barbaanna. Haqa buleetti keenyaa barbaanna. Haqa buleetti keenyaa hin arganna moo hin argannu isa waaqatu beekaa. Because haqa nama baay'ee dhabnee jirra akka sabaatti. Haqa Hacaaluus dhabnee, haqa Jaalibaatis dhabnee, haqa warra hin beeknes warra beeknus baay'ee dhabnee jirra. Namni garuu murtee mataa isaati kennata. Asirratti garuu akka sila beekiin jedhu ani yaada mataa kootii yaada gabaabduu kennadhee ba'uun barbaada. Namoonni baay'een anis dhaggeeffataman ture Andu'aalam nuufa ba'u akkasii gaarii oofurraa jalqabee saba Oromootu hojjetaa ture kana wanti jedhu jira. Dhugaadha. Saba keenyaaf hojjetaa jiru. Warri saba keenyaaf hojjete baay'eenis darbaniiru. Kanarra hojjetaa jiranis jiru. Haa ta'u malee saba Oromootiif hojjechuun yakka hin hojjetu nu jechisiisuu hin danda'u. Garuu jecha waan tokkoon isiniin jedhaasitti. Gaafa Hacaaluun du'ee nama bakka isa bira jiru kan qabame qoratamuun irra ture. Qabamteettis haqa malee baatee jennee har'ayyuu iyyaa jirra. Dubartiin yeroo sana Yaamiroo jedhan tokko isheetu bira ture. Isheetu qabame haqa isaatuun argatiin baatee jechaa jira. Har'aa intalti kun gaafa duutee mana keessaa duutee abbaa manaa bira jira. Nama isheetti dhiyoo jirutu qabamee gaafatama. Soo namichi kun gaafatamuu hin qabu nuufa ba'uu jechi jedhu barbaachisaa miti. Kana jenna taanaan Yaamirootiin maxxee kan barbaadamu gaafatamuu hin qabdu jechuudha. Haqa Andu'aalamis kan ba'u eega qoratamee murteen dhugaa yoo hin kennamate inni haqa isaa argata. Nus haqa obboleettii keenyaa yookiin intala keenyaa argan. Malee inni nama beekamaadha. Nama akkasuma tolchaa ture. Kanaaf nuufa ba'u. Amma maal jedha Roobaleen inni ba'ee haa dubbatu. Ba'ee nan ajjeese jedhee namni dubbatu hin jiru yeroo baay'ee. Ba'ee nan ajjeese jedhee dubbachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee qoratamuu qabaadha. Qoratamuu qaba. Nama itti dhiyoo hojjettuu mana keessaa qabaachuu dandeessi. Obboleettiin Andu'aalam jiraachuu dandeessi. Isheenis obboleettii qabaachuu dandeessi. Waan beeknu qabnu namni naannoo sana jiru hundumti isaa qoratamee haqni mucaa keenyaa argatamuu qaba. Malee duuteetti jennee dhimma dhiifnuuf hin qabnu. Akka kanatti nu hubatamuu qaba. Simba
Ayyee. Andu'aalam gadi dhiifamuu qaba jechaa hin jiru. Tokkoffaa bayyaa dubbatu osoo akkaataa akka dhuunfatitti osoo hin taane poolisiin erga qorannaa godheen booda nu hin amannu jechaadha. Maaliif kana dura waan baay'eetu ta'e waan ta'eef poolisiin gadi bahee fakkeenyaaf Andu'aalam ajjeesee jiraa jedhe ati namantaati poolisiin gadi bahee ta'u. Hin amanu maafa namana isaan dubbii isaan gochaa jiran argaa jira. Wait. Andu'aalam hin ajjeesnee jedhe poolisiin calma hidhee gadi bahee ta'u hin amantaa. Isas hin amanu qoratamuu maqabaa. Kanaaf erga qoratee ragaa harkatti galfateen booda akka Andu'aalam hin ajjeesnes akka ajjeeses ofiisaatiifis ibsa godhee mucaasii poolisumti intarbii godhee ta'u gadi dhiisuu viidiyoo sanan jedhe malee akka dhuunfaa isaatitti namni nama ajjeese jedhee ta'u hin dubbatu kaa. Kanaaf namni naannoo malee akka ati itti na fudhatte sanii miti. Sorry. Namni naannoo ishee jiru garuu qabatamaan qabamee qoratamee egaa yoo dhugaasaa arganne yoo argannu baanne immoo akkuma baranne haqa namoota gurguddaa keenyaa dhabne ta'a jirra. Egaa waaqayyo nu gargaaru kana bashootaa akkuma sanatti dhiisuudha. Isaan murtees nu kennu dhugaas nu kennuuf iyyaan jiranii isaan gargar nu caccabsuuf nu hiruuf kan isaan iyyaa jiranii isaaniin garuma sanatti utuu dhiisne gaarii dhadhee yaada kana fakkaataa galatoma. Roobale mee ati poolisiidhaan siin jedha ajajaa qorataa poolisii olaanaadha. Yeroo murtee akkamii ilaalcha akkamii fudhatta?